بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودفتوتا نيو أفريكادا بك جرتنو رحمة نجني ربي راسن الرهجراتو أكما أسدراها صف نجرو طهارة راها ساتر حرس إن شاء الله تعالى سجنتان كينيا أكما اتفوفت تجرا واي طهارة راكها ساتر يرو دربه واي ميشالي اتفايدمو ميشالي ورقي في بر الراتا اتفايدمون وضوا فستي اتنياتشو فستي اتلقو فستي أكني الأرقامي أسدراها صفنيتي تره أكسما ميشا برادا جتشو اتفايدمون يون نجابي جري shuboo warqirraa hojjetameen yoo hodhamee jira itti fayyadamuun akkan taane dubbannee turre yoo birri irraa tahe malee maaliif jenne gaafa sanii ragaa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaafa tokko kubbaayaan isaaniidhaa jalaa cabee jennaan bakka shacbii yookaahu muka ittiin haada ittiin hidhamu saniidhaa jechuudha shuboo birri irraa ta'een hidhanii turanii jechuudha مالف قافا شبون بريرات هجري ومان قبو جتشو علماء الرها ساني تران الرمو إن شاء الله هل قدا أمتا يوكاو ميشا أمتا كافرات فيدمون نتاهمو هنتاو سجدو يي وجني لله جتشون أصلين ورجال كبارا جتشو دا ميشان أمتا كافراسي حلالة يوان نجسا تايتسان فيدمون مالي ميشان سايدا قلو جتشون يو إسا وان نجسا تايت فيدمون مالي gaafa isaa waan najasa ta'e itti fayyadamanii jedhan meeshaa isaan itti fayyadamuudhaaf yoo rakkanne jenne meeshaa isaan itti fayyadamuudhaaf yoo rakkanne taane gaafa kana meeshaa isaanii san dhiqnee itti fayyadamuudha qabnaa jechuudha meeshaalee mana keessaa akka isaan itti fayyadaman maaliif jennaan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaabaan ergamaa rabbii yaa ergaa rabbii nuti biyya ummanni kuffaaraadhaa keessa jirra sila meeshaa isaanii keessatti nyaachuun nuuf ga'amoo hin ga'uu jennaan ergamaan rabbiidha maal jedhaniini laa ta'kuluu fiihaa meeshaa isaanii sanitti hin nyaatinaa illaa allaa tajiduu yoo argachuu dhabdan male gayraha isa male kabiraa yoo dhabdan male itti hin nyaatinaadha jedhan san male kabiraa yoo hin jirre itti nyaadhaa san male immoo kabiraa ni jira taanaani itti hin nyaatinaa isumatti nyaadhaadhaa jedhan dhiqaati miiccitanii jechuudha erga dhiqxaniin booda itti nyaachuun isiniif ga'a jechuu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irraa dubbatanii jiran yoommoo najasaan isaadhaa hin beekamin jechuu meeshaan sun najasa ta'uunsaa yoo hin beekamin yaani meeshaa qulqulluu argine sanaafuu gaafachuun dubbii qoqqotuun nama islaamaarraa hin barbaachisu wama argate sana waan argate sanatti itti fayyadame nyaachuun barbaachisaadha jechuun maaliif jennaan li'annahu ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ارجم ربيتي في صحابان سانيدا بشان نمتي توكو نمتي كافرا وهيدا قلقلو يسيرا بشان فدتني نمتي نم مشركان مكافراتي qalqalloo isirraa bishaan fudhatanii ittiin fayyadamanii jiranii jechuudha akkasuma rabbiin nyaata warra ahlal kitaab warra kitaaba isaanii jala deemanu injiilii fi tawraat jala deemanudha nyaata isaanii nyaachuun rabbiin halaala godhee jira jechuudha akkasuma ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam yoom min al-ayyaam gaafa tokko gurbaa yahudaa tokko ergamaa rabbii waamee nyaata buddeen wahi qopheessee fi akkasuma foon cooma jechuu cooma bubbulee fooliin isaa jijjiirame tokko waamee ergamaa rabbii irratti keessummeessee jennaani akka riwaayaa Ahmad keessatti dubbatame Sheekul Albaaniin sahiha jedhan hadiisaa sanii ergamaa rabbiidhaa dhaqanii nyaatanii jiranii jechuudha kanaafi kun hin dhorgamuu jechuudha gaafa wanni biraadhaa hin jirre gaafa waan biraadhaa dhabanii jechuudha akkasuma meeshaalee ka gogaarraa hojjetaman meeshaalee gogaarraa hojjetaman itti fayyadamuun hin ta'amoo hin ta'usa jedhu gogaan horii duheedha horii duhe jechuudha gogaan isaadha yoo duugamee jedhe gaafa duugamee najasummaan isarraa deemsifame itti fayyadamuun
نتا شريعة إسلاما كيستي مالف جنان نبي محمد صلى الله عليه وسلم كيان أيما إهاب دبغ فقد طهر كوغا فده تأوتي يو دوغمي جدي دوغمو ورفني سابي كتو بيكاكة دوغنو وان هتي ودنيتين دوغن غافة دوغمي جدي نجسمان الرادي ميجري قل الله يجتود أكس جنان إرغمان ربي أكسمس مال جنان جنان إرغمان ربي صلى الله عليه وسلم غافة توكو ريتي دوتو وهي أرغني كرادي ما دفني أرغني مال جنين هلا أخذوا إهابها ورئين كن جلادو تجتي فون سير قد أبنيتي سيندو أوراني ماف غوغاسي الرائم بافتني جنان غوغاسي الرا بافتني دبغني وكا دوكسسني ما اتم فيدا مني جنان كما ربي صلى الله عليه وسلم جنة ورساني والانجرة يا رجال ربي اسينو دوتو راكم جناني إنما حرم أكلها واني اسن الرتي حرام قدام يوكا واني حرام تأي نياتشو يسيتي إنما حرم أكلها واني على حرام تأي نياتشو يسيتي يوكا واني حرام قدام نياتشو يسيتي مالي قوغا يسي فراتشو ميتي جنان كوني غافة اسين دوتي فو قوغاني سيدا دوغموداني حلال تهيدا جتشون أمو رفنسي أوري حلال يرو فياسات تجرو فون سانياتشون حلالا رفنسي سادا دؤو قرامويو حلالا جتشون طهارة جتشون رفنسي سادا أوري دو هجر جتشون ريو في مبكتي تيدو هجر كيرغسي وصوف ويتفيا جرو طهارة يو قرامي جرو فون سانياتشون رفنسي سادا طهارو ما جتشون فوني سامو نجس جدما والندو يسوني ربته سبحانه وتعالى ما لي قرآن ساكيزتي إلا أن يكون ميتة أو دما مصفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس واني اسني حلال قدام واهي اسني حلال قدامي يو دعاة إمالي يو ديغة انقلها تإمالي يو فون كركرو تإمالي إني نجسا الرافقات دايتين دياتناتي يا رب سبحانه وتعالى والندوه أوفين بنينيا تمرة أوري إرقسي حلالة ينيا تمرة يوفين دوهتاي نياتشون حرام نجسا أجتون أكسما دوغون كن أكما بيكمو كنتين كل ليفمو كنتين حلالة وغان إرقسي نجسا كنتين حلالة دوغو داني جن كما ربي صلى الله عليه وسلم غافي ده هتاوتي يو دوغامي جده نيكول كلا اجلن وني مورين ويتفياجر حيوان نجتو بننسي ويتفيا سادا غور اموس حلال هنتانه يو دو هجده غوغاني سادا دوغامو باتويو نجسو مني وني ويتفيا دا يو غور امي فون ساحل على انتاني نياتشون هم بقاني قرأمو غوغان سارا دوغمو باتو حراما جيتشون اتفايدمون هنتو دبين دمالا كلين حيوان دوئي فون ساكا نياتم وصو قرأميتي غوغاني سارا يو دوغمي جدي حلال كلين بننسا ويتفياجرو yoo gorra'amee jedhe halaalan ta'in gogaan isaadha duugamuuyyuu duugamuu baatu haraamaa jechuun kana inni kun kana fakkaata kanatti aansuun wanni nuti qabnee jirru waa'ee xahaaraati waa'ee xahaaraa keessaa akkasuma waa'ee fiqhi cibaadaa keessaa akkatti cibaadaa godhu ilmi namaadha waan inni beeku qabu irra waan ilmi namaadha wallaalinmaan itti deemuu hin qabnirra akkasuma waa'ee haajaa bahannaati akkatti bakkee bahan jechuu akkatti haajaa ofii ofirraa baasuu jechuu ilmi namaadha haajaa ofii bahachuuf ilmi namaadha akkasumaan hin deemamu shari'aan islaamaadha naamusa inni lafa kaayetu jira naamusa amantaan islaamaadha lafa kaaye kanatti fayyadamuun nama muslimaa irratti barbaachisaadha yoo isa jala deemanii jedhan milkiin ka argamu maaliif jennaan inni karaa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaan rabbii
namni naan bulee karaa kiyya jala deemee jannata seena namni dide ibidda seenaa jedhan ergaa rabbi sallallahu alaihi wasallam hadiisa keessatti namni martuuyyuu jannatanii seena nama dide malee jannaan sahabaan yaa ergaa rabbi namni jannata seenuu didu jira jennaan namni tole naa jedhe jannata seena namni na dide inni ibidda jannata seenuu didee jedhan akkasuma rabbi quraana isaa keessatti laqad kaana lakum fi rasuulillahi uswatun hasana ergaa rabbii jala deemuun isatti hidhachuun tole jettanii isa jala deemuun isin irraa jiraatuu jedhe ergama rabbiitti hidhachuu irraa isaan jala deemuu irraa haala itti haajaa ofii baafatan akka isaan ittiin nutti dhufan sanitti deemuun waan nama namarraa barbaachisuudha jechuudha qadaa alhaajaa jechuurraa osoo achi bakka qadaa alhaajaa sharxii isaatiin seenini tokkoffaa ilmi namaadhaa hogguu mana fincaanii seenee ka'ee istinjaa'a baafachuun yookaan istijmaara godhachuun waan shari'aan islaamaa lafa keesse istinjaa'a jechuun waan namarraa bahe san fincaanii yookiin sagaraa namarraa bahe san bishaaniin dhiqachuutu istinjaa'a jedhama istijmaar jechuun immoo waan akkasuma namarraa bahe san dhakaadhaan yookaan mukaan dhakaa sadiin yookaan akkasuma mukaanii yookaan sooftiidhaan ofirraa haqootu istijmaara jedhama jechuudha shari'aa islaamaa keessatti kanaaf jara kana lamaan keessaa tokko yoo argate ilma namaatiif ni ga'a yoo bishaan argate waa tole yoo bishaan hin argatin akkuma jenne dhakaa yookiin muka sanitti fayyadamee ofirraa deemsisuun waan barbaachisaadha jechuudha kun waan ergamaa rabbiirraa sallallahu alaihi wasallama dhufee jiruudha hadiisa Anas ibn Malik keessatti radiyallahu anhu wa ardaahu Anas maal jedha ergamaa rabbii tahee jira ka mana fincaanii seenu yeroo san anii fi gurbaan naan qixxaasu tokko bishaan isaaniitii baannee bira dhaabbanna yeroo achi baanii nuti bishaan nurkaa fudhatanii istinjaa'a baafatan ergamaa rabbiidha jedha akkasuma Aisha radiyallahu anha wa ardaaha ergaa rabbi tokkoon keessan hogguu mana khala'aa yookaan mana fincaanii seenee jedhee dhakaa sadiin ofirraa haqorfatu yoo bishaan argatinii sun isaaf ga'a jechuu irratti dubbatanii jiranii jechuudha yoo immoo bishaan argatee jedhe lamaan walitti qabuuni waan baay'ee gaariidha jechuudha daawwattoota keenya nurraan fagaatinaa boqonnaa fudhannee walitti deebina salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والاتداء بنجرة دعوة تكينا كناف استنجاء وانتا الرهاسم استجمار جتشوس الرهاسف نجرة استجمار جتشوني وان أكادان يوكاو مكاني وفرا كل فتنو أجيان يوكاو من ديلان كل فتشو جيان ماليف جناني سنين ألا waan biraatti fayyadamuun hin ta'u bira darbanii faltii horiitti yookaan lafeetti fayyadamuun hin ta'u ergamaa rabbiitu dhorganii jiran sallallahu alaihi wasallam maal jedhan dhakaadhaa fi lafeedhaa fi faltii horii qooraadhaan istinjaa hin baafatinaa jedhan maaliif jennaani fa'innahu xa'aamu ikhwaanikum min aljinn inni nyaata obboloowwan keessan jinnirraa ta'eeti obboloowwan keessan jinnirraa ta'e rasuulli sallallahu alaihi wasallam jinniin obboleessa namaati jechuu hadiisa kana keessatti dubbatanii jiranii jechuudha akkasuma masalaan biraadhaa waa'ee haajaa baafannaa keessatti naamusa haajaa baafannaa keessaa qiblaatti garagaluu dhabuu yookaan dugdatti deebi'uu dhabuu jechuudha qiblaatti garagaluun hin baqqa'u akkasuma dugdatti deebi'uunis hin baqqa'u bakkeetti hogguu bahuudha jedhe ilmi namaadha jechuudha barahaa keessatti yoo jiraate yoo wanni giriddoo ta'u gidduu isaan jiraatin isaaf qiblaa gidduu wanni giriddoo ta'u yoo hin jiraatin
qiblaatti gargaluun hin ta'u yookaan fuula deebisuu hin ta'u dugdasi itti deebisuu hin ta'u ergama rabbitu sallallahu alaihi wasallam hadiisa abi ayyub al-ansari keessatti maal jedhan jennaani idha atayta al-ghaa'id hogguu mana fincaanii mana haajaa ba'annaa hogguu dhufte qiblaatti fuula hin deebi'in dugda kan keelle ittiin deebisini laakiin bahaa fi dhihatti garagalaadha jedhan ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam gara bahaatii fi gara dhihatti garagalaati haajaa baafadha jedhe jenna abu ayyub al-ansariin yaa ergaa rabbi fa inna qadimna hogguu biyya shaamii seennee jenne yeroo biyya shaam dhannee jennu mirhaad jechuun bakka itti fincaanantu hojjetamee jira mana fincaanitu jira akkam taanaa innoo ijaarameeti jira akkam goona jennaan gara qiblaatti garagalfamee jira wanni sun akkitti taa'anu mirhaadni sun akkitti itti ijaaramee jiru gara qiblaatti garagalee jira akkam taanaa jennaani ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam maal jedhen amma in kaana fi bunyaanin yoo bunyaana keessatti tahee jedhe rakkoo hin qabu jechuu culamain irra asaani jiran akkasuma hadiisa ibn umar keessatti radiyallahu anhu wardahu maal jedhen annahu ra'a rasuulallahi sallallahu alaihi wasallam ergamaa rabbii argee jira kayinni mana isaa keessatti gara shaamitti garagalee finca'u argee jechuudha mana fincaanii keessatti shaamitti garagalee dugda isaa ka'abaatti deebisee kan inni finca'u argee jedhe mana keessatti yaani maanaan hadiisa kanaadha ragaa yoo mana fincaanii keessatti bakkitti fincaanana jiran yookaan haajaa ofii baafataa jiran kun yoo mana keessatti ta'e yoo bakkee dirree keessan tahini mana fincaanii keessa ta'a taanaan fuula itti deebi'uu dhiisanii dugdaan itti deebi'uuni homaa hin qabu jechuudhaa fi ragaadhaa jechuudha akkasuma hadiisa marwaan keessatti maal jedhee marwaani gaala isaa gadi jilbeenfachiisee gara gaalaatti achi garagalee finca'e qiblaatti haala siin garagalte jirtu ni jedhe gidduu qiblaatii fi gidduu marwaani maaltu jira gaala isaatti jira jechuudha akkasuma abu abdurrahmaan isa argee isa akkanatti finca'aa jiru isa argee maal jedheeni maal ergamaan rabbii nun dhorgine qiblaatti garagalanii finca'uu nun dhorgine jennaani bari jedhee marwaan sun ka ergamaan rabbii nun dhorge gaafa dirree keessa jirru waa gidduu keetii fi hijaabni wayiidhaa gidduu wayi gidduu keetiif gidduu qiblaa hin jirreedha malee waa gidduu keetiif gidduu qiblaa ni jira taanaanii dhorgamaa miti jedhan walumaa galatti ulamaa'iin islaamaadhaa namni yoo danda'ee qiblaarraa garagaluu danda'e yeroo haajaa baafachuudha jedhu yoo akkaataan isaa mijjata ta'e fuulaanis itti deebi'uu dhiisee dugdaanis itti deebi'uu dhiisuu ni danda'a yoo ta'e fadhaalika al-afdal sun gaariidha jaallatamaadha yoo hin mijjatin immoo waa gidduu isaa jiraatee jennaani homaa hin qabu jechuu irra asaanii jiranii jechuudha akkasuma namni ilmi namaadha yeroo mana adabaa seenuudha jedhu mana adabaa yookiin mana khalaa yookaan mana shintibeetii yoo seenuudha jedhu waan inni jechuu isarraa barbaachisuu jira ka shari'aan islaamaa lafa kaa'e yeroo ol seenu bismillaahi allahumma inni a'uudhu bika min al-khubthi wal-khabaa'ith kuwaan shari'aan islaamaadha shari'aan islaamaa subhaanallah bakka hundatti bakka jireenyaa keenyatti irribatti nyaatatti dhugaatiitti ka'uutti taa'uutti deemuutti galuutti manaa ba'uutti bakka hundatti shari'aan islaamaadha waan guddaadha nuu kaahee jira jechuudha haala ittiin deemnu hatta akka shayxaanni hogguu mana fincaanii seennee jenne nun hassanne nun waanyine badii nutti hin hojjanneef waan ittiin of tiksinu lafa nuu kaahee jira jechuudha shari'aan islaamaadha laakiin nuti irraa fagaatee jira malee akkana jedha namni hogguu mana fincaaniitti ol seenu maqaa rabbiitiidhan seenaa rabbitti amma ganfadhaa jaarsa jinniitii fi jaartii jinni irraallee jechuudha dhalaa isiitii fi dhiira isii irraallee rabbitti amma ganfadha jedhee ol gala gaafa kana shayxaanni wahituu hin santuquu jechuudha yeroo achirraa gadi bahu woo yaa rabbi dilii kiyya naa dhiisi jedhee achirraa gadi baha miila bitaatiin ol seenama akka masjida seenuutii miti manni fincaanii hogguu ol galamu miila bitaatiin ol galama hogguu ba'amu miila mirgaatiin dura bahama laakiin masjida hogguu seenamoo ilmi namaa mirgaan dura seenee bitaadhaanii dura baha hogguu masjida irraa bahu laakiin kan mana fincaanii aksii sana faallaa sanaatii tahuudha qabaa jechuudha akkuma durattuu dubbanne yoo barahaa keessatti tahee jedhe bakki namni itti dirree haajaa ofii baatu barahaa keessatti ta'e namarraa fagaachuun ija namarraa
fagaachuuni waan barbaachisaadha sunis ergama rabbiitu sallallahu alaihi wasallam hadiisa jaabir keessatti maal jedhani jaabir akkana jedhe ergaa rabbiiti wajjin gaafa tokko baaneet himala wahii deemnee jedhe وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجما ربي تأجرا كان بكى إنبان حاجاسا إنبافن إلا حتى يتغيب عن الناس يون مرة فقات يجري ملي فولا سادا نمر فقات فتيك إيتي حاجة با إرجما ربي دا أجر أكسم حديث علي دا رضي الله عنه وأرضاه مال جري إرجا ربي دا نجد أجر ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله سبحان الله حديث رواية ابن ماجه ترمذي كسمة شيخ الألباني صحيح جدا حديث كاناني قاردان قردون قدو إلمنا ماتي في قدو شيطانا أكا شيطاني إسان حسني في يروحا جاي سابا فتشورا جري واني إسا قاردو إسا تكسو مال النجناني بسم الله جتشودا يو بسم الله جد شيطاني سرى فقاتي شيطاني يسرى بقاتي جتشو حاسا أني جدني جتشود أكسم حديث عائشة كيست رضي الله عنها وارضاها مال جتي أم المؤمنين عائشة إذا خرج من الخلاء هقو من أدباتي قديبه مال جتشو قبل من مادا يا رب دليكيا ناديسي جتشود أقبا جتشود أكسم ناموسا من أدبا سينورا حديث عبد الله بن عمر كيست كدوه إرجع ربي مالجان جنان تكون كيسن هجوها جاء في بهتشود أجد أكا أفتا في أفرا ولنفونه هنجد شت قديها تتيجد تكون كيسن هجو من أدبا سينور أجد أكا أفتا في أفرا ولنفونه هنجا دتشيتي قديها تتيجد كما ربي صلى الله عليه وسلم ناموس يسار راكسما ناموس عجبا أن الراجل شودا نمني توكو هجو فنجانو بكا بشان قطعي جرو بشان هندم نويدا جتشودا كيا أنجرتي فنجاوني درجما هذا حديث جابري في درجما ربي صلى الله عليه وسلم درجة جرا عن البول في الماء الراكد بشان تا أجرو كيستي فنجاورا درجة جرا جتشود أكاسو درجما ربي ناموس سالفة كانرا نمني توكو قامي سادا جتشود أركام رجاتين أكا ينكمنه أركام رجاتين اللي أكا استنجام بافنه أركام رجاتين اللي أكا استجمارا هنقول أن يجتو دبتني جرا جتشو كن ناموس شريعة الإسلام هذا لفنا ما كاي مرجي إرجما ربي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في تنعله وترجله وفيما يحب كله إرجا ربي مرجا وهجتشو جالت متى في لتشو كيستي كوبي سادرتشو كيستي مرجا درا كاتشو جالت وان إسا جالت شيء هندا كيستي أركا مرجاتين وجتشو جالت وان موسن جالت شيء إساتي هنتول كيستي أركا بتاعتي فيدا موري جالت إرجما ربي صلى الله عليه وسلم كنا في أركا مرجاتين قاموا في قبو كنا أرجع أركا مرجاتين استنجابا فتشولة كنا أرجع أكاسما إرجما ربي لا يرجع كرانا مرات تفين تقول لني أرجع كرانا تفين تقول أزانا ما قلت ثانا متى أجا تقول بستانا حديقة بكيبا شننا نمرك كي ستبقنا راها في فلاتو أتتلي فين تهو نير أرجع تقول بكي أمني باين تولقه تلي تقول qabbana mukaa jalatti finca'ullee dhorga muka firee qabu ka fireen isaa nyaatamu san jalatti illee finca'urraalee dhorga ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam akkasuma dhangaayinsa bishaanii jechuun karaa bishaan keessa yaa'u irratti finca'ullee dhorgeeti jira jechuudha kun hundinuu ragaan ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam akkana jedhan hadiisa keessatti ittaqul malaa'ina thalatha abaarsa sadii sodaadhaadhaa jedha ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam inni sadan maali jennaani البراز في الموارد كرا بشان كيسا دنگلهوتي فنچهودا في وقارعة الطرق كرارت فنچهودا في اكسما غاديسا جلتي فنچهون ابارمادا كدا سدن الرافقادا داجرغم رب صلى الله عليه وسلم اكسما حديث ابي هريره كيسا رضي الله عنه وارضاه ارغم ربي مالجان جناني اتقوا اللاعنين ابارس لما يقدا رجان مال ابارس لما جناني ألا يتخلى علمنا ماذا بكيبه دبودا كرا إرتي يوكاهو قادسة كيستي بكيبه دبودا يعني كن وان أرقم الرأية أكما يو قرآن كرهون أرقمو يروشن تبيتي كيسا جرو حمام كيسا يوكاو بكا حاجابا أناو قجرو نمي قرآن كرهون أرقمو
akkasuma ilma namaarratti haraama ta'a istinjaa baafachuuni akkuma dura dubbannee dabarsine faltii horiitii fi lafee caccabaadhaa fi nyaata waan ilmi namaa nyaatu gatamee jiru goggogaadhaan fincaan qabachuun dhorgamaadha jechuudha kabajaa isaatii fi hadiisa jaabir radiyallahu anhu ardaahu ergamaan rabbii dhorgeetti jira ilmi namaadha istinjaa qabachuu lafeedhaa fi akkasuma jechaadha obi bacra faltii horiitiin jechuudha akkuma yoo ammallee jechaadha fincaan fincahuu yookaan hajaa ofii baafachuuni dhorgamu jechuudha gidduu qabriitti jechuudha qabrii keessatti namni qabrii gidduutti hajaa bahuuni ni dhorgamu maaliif jennaani ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam maal jedhan jennaani laa ubaalii an hin badaduu je ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam awasata alqubuuri qadayta haajatii am wasata assuuq walakkaa gabaatti hajaa baafachuunii fi gabaa keessatti hajaa ofii baafachuunii fi qabrii walakkaatti hajaa baafachuun garaagarummaa hin qabu jechuu ergamaan rabbiidha dubbatanii jiranii jechuudha kanaafi kunniin waa'ee hajaa baahannaa keessaa waan ilma namaarraa aadaaba ilma namaarraa barbaachisuudha akkasuma namni hajaa baahataa jiru salaama deebisuun haasa'uuni dhorgamaadha akkasuma waan qur'aanii rabbii irra jiru waan kalaama rabbii ofirraa qabu fudhatanii ol seenuuni dhorgamaadha jechuudha kanaaf akka mobaayilaa jennaan mobaayilli fakkeenyaa fi hiika lama qaboom qur'aanni banamee bakkee jira ta'e shaashaa irratti mul'ataa jira ta'e fudhatanii seenuu hin ta'u yoo mucufamee jira ta'e akka waan keessa hin jirreetti ilaalama waan ta'e sun tatbiiqa waan ta'e jennaani sun culamaa'ini irra guddaan waan dhorgamu hin qabu jechuu waan darara ta'ee fi amma qarshii fakkeenyaa fi maallaqa suuraan lafzil jalaalaan irra jiru maqaan rabbii irra jiru fudhatanii ol seenuuni dhorgamaadha qur'aana harkatti baadhatanii fudhatanii seenuun illeedha dhorgamaadha jechuudha kunniif kana fakkaatan waa'ee naamusa shari'aa islaamaadha lafa namaa kaayirraa isa barbaachisaadha warratti fayyadamu rabbunaa taasisu inshallah ta'ala hanga sagantaa biraatiin waa'ee fiqhii ibaadaadha akkaataa diin islaamaa itti eeggatanu akka shari'aa ofii jala shari'aa islaamaa jalatti deemanu walitti deebinee ولين إلى إن شاء الله تعالى إلى أن نلقاكم في برنامج أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته